السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام هركفون المان oromoo jira jirtu fayyaa wayyaa baga jiraattanii baga yeroo kana geenye gaahii warri haarawaa taatanii nutti dhuftanilleen sheera laayik sabskiraab godhaa nu jajjabeessa kanan dagatina laayik godhaa nu jajjabeessa isin jechaati. Egaa sila yoo namatti tole akkanuma godha yoo namatti hin tole gaduma deebisa namni silaa kan kana jaalatu diina ilmaan oromooti malee firri ilmaan oromoo yoo kana tana malee kan akkanan godhu gaahii. Egaa kanatti aansuudhaan oolmaa har'a kaaba walloo keessatti deemaa jiruu fi amma itti jirurraa dubbachuu barbaanna. Oduu quubsaa fi oduu abdatamaa fudhachuudhaaf shabakaa nuun jiru gaahii akkuma arganneen hanga arganne tokko walii qooduu barbaanna. Bakkuma jarri gahee fi waan jarri hojjetaa jiruu fi gocha biyyattii keessatti deemaa jiru duugaa sanyummaadha. Kanarraa dubbachuu barbaanna hanga dhumaa akka nu daawwattan nu jajjabeessa isin jechaati. Gama biraatiin ammoo liivii tokko isheeneen ture dhiifama sagaleen hin dhagahamu barnaamijaan malee immoo sharikaa yuutuubii kun hin ayyamu. Kana waan ta'eef egaa oduu saabskiraabii kuma guutee jiraatee liivii waraabuu rakkoon qabu amma sanitti immoo in ulfaatti sanumaafan barnaamija isheenee ture. Egaa sagalee hin dhagahamu sagalee calleessan dukkanaaf gadhiise saniif dhiifama sin gaafachaati walumaa galattuu warri wanni kun yaada haarawaa yookiin yaada tattamaa yookiin ammoo oduu tattamaa jettanii dhaggeeffatanillee dhiifama sin gaafachaati. Egaa kanatti aansuudhaan ammoo biyyattii keessatti duguggaa sanyummaadha ilmaan Oromoo walloo dhabamsiisuudhaaf amata meeqatti karoorfatee diinni dhaabbachaa ture amma maqaa mootummaa dahoo godhate ilmaan Oromoo walloo irratti lola ilmaan namaa lafarraa balleessu Oromoo lafarraa balleessuu fi amantii ilmaan Oromoo walloo irratti wareega kaffalaa turan balleessuudhaaf warra karoorfate malee warra mootummaan yookiin hidhattootaa fi mootummaa wallolaa jiru jennee ittiin amannu maaliif kana jettee hojjettan taate. Lolli kan deemaa jiru amma dhufaa jiru kanatti baadiyyaa keessa hin taane magaalaa keessatti waldhaatuma magaalaa wal baafataatuma dhufaa ture jechuudha. Garuu eega magaalaa Caffaarobii keessaa bahee karaa kaara qorii wal dabarse asitti baadiyyaa Oromoon keessa jiraatu keessaa fi saara Oromoon keessa tikfatu lafa Oromoon keessa jiraatu maasaa Oromoon keessa jiraatu irratti kan lolli gaggeeffamaa ture hanga ammaatti torbee kana guutuu keessatti harri guyyaan kun guyyaan sulusaatii. Egaa torban goof deemna jechuudha egaa lolli achitti jalqabee hanga ammaatti wanni furmaata argate uummata keenyarraa hin jiru waraanni garuu duuba deebi'aa jira dura amma haxaayyii isheenuudhaaf galgala kana haxaayyii isheenuuf deemaa ture jedhanii turanii deebi'ee garuu xayyaaraan yookiin meeshaa gurguddaadhaan hawaasa qulqulluu bakka jarri guyyaan yeroo kana hunda lolli irratti ture irraa baqatee uummata gadhiise irratti. Meeshaa gurguddaa fi xayyaara darbatu jira jee hawaasi gallaba kana warri itti bilbila nurraa cufaa turaa bineensi kun nurratti darbatamu jira uffultiin keenyaa fi waneen hin danda'amne jawwaalaa ofirraa cufaa nurraa dhaabaa warra jeetu jira. Egaa kun duguggaa sanyummaati qotee bulaa fi yookiin immoo nama of jiraachisee jiraatu mootummaa kanarraa illee dhimma hin qabne walillee quba hin qabne gaafuma midhaan isaa galfatee jireenya isaa gaggeeffatu gibirii lafarraa qottee galchite kaffali jedhaniin yoo ta'e malee warri Oromoo walloo waa takkaan wal quban qabu jechuun mootummaa kanaan itti isin haa jennu maqaa isin dhoonnu namallee hurutuu miti jechuudha. Maaliif hoggaa jennu kanatti sistamaaf yookiin siyaasa waan kanaa nama barbaachisu mootummatti siqanii mootummaa walitti nama buusuu fi akka magaalattuu galanii namni magaalaa keessatti daldalatee jiraatee guddatu waan kana hundarraa Oromoo walloo diinni ariheeti baadiyyatti arihee ittisaa ture jechuudha. Arihame abbootiin keenya lafa gaarii lafa jiidharraa ittifameet arihame lafa gogaa lafa saara keessatti arihameeti nama beekaa fi maaliif akkana tana lafa keenyarraa arihamne saaratti arihamne jiru ajjeesaa turan sanumaanuu Oromoo walloo akkuma sanitti akka bineensa saara keessatti ittifamaa ture amantii isaatii fi Oromummaa isaa ittisee har'a armaan gahee waan beennu waan itti jiru jechuudha. Fakkeenya isinii kaasaa magaalaan Oromoon qabdu lakkoonni xiqqoo 3 yookiin 4 garuu godina Oromoo walloo jedhanii dheeressanii lakkaa'aa jiran magaalaan gaarii fi magaalaan lafti gaariin bira jirtu jara harka jirti. Bishaan lafa baaftee itti fayyadamuu dandeessu hunduu jara harka jirti. Mootummaan dhufaa darbaa hundinuu Oromoo wallootiif takkaa yaadeen beeku irra deebi'een dubbadha boruus irra deebi'een dubbadha irraas. TPLF amma nu lolaa jiru kun wajjin lolaa jiru kun diina nurraa buqqise jenneetti gammadaa jirru kunis amma duraas walloo tana inuma beekaa bulchaatuma ture haakima gaarii nu hin dhaabne yuunivarsiitii gaarii nu hin dhaabne
farmaasii gaarii nuun dhaabne yookiin seedaliyyaa gaarii nuun dhaabne jechuudha. Sharikaan yookiin ammoo faafrikaa akka jansanitti faafrikaa gaarii biyyattii keessatti dargaggeessa hojii argatu jedhanii biyyi guddattu jedhetti yaada sunii fi godha sunillee walloo keessa hin jirtu jechuudha. Namni lafa qotatee lafa sarraa jiraataa ture jiraataa jiraas. Lafa uummanni keenya itti jiraatuuf irra jiraataa ture sana ammoo lafa lolaa godhanii midhaan namaa akka malle godhanii jireenya ilmaan namaa balleessuudhaaf bara darbee awwaannisa bu'ee fuduu rifatiin diinni of jaaree wal ijaaree Oromoo walloo balleessuudhaaf qabeenya uummataa lafaan mana gubanii lubbuu namaa galaafatanii dhabama godhanii gaafa wayyaaneen itti hammaatee lolletti dhiyaate as deebihanii miidiyaadhaan eenyu gurbaasu maqaan isaa eenyu muftii jettanii eenyu muftiiti immoo maqaa isaatu wallaalee bora rabbisaa haa balleessu dhufee warra manni irraa gubate bira dhadhaabbatee achii deeme jechuudha. Maaliif kana godhan waraanaan itti fayyadamuuf akka wanni kun isaaniif uummanni deeggarsa godhee kun wajjin lolu deeme karoora isa waan barbaadanii fi hanga kan as bahanii uummataan kun hojjanii suuraa bira dhaabbatanii ka'an jechuudha. Yoo suuraa ka'uu fi gaafa rakkatan uummata keenya waamuu fi gaafa itti ajajan uummata keenya affeeruu taate malee ilmaan Oromoo wallootiif namni mootummaan dhufaa darbaa takkaa haqa ilmaan Oromoo walloo dubbatee hin beeku takkaa waan Oromoo walloo haasee hin beeku takkaa yaadeefis hin beeku. Rakkoo lafee guuramaa nutti haa jirtu tana hunda namni argee hin jiru jecha. Lafa lolli irra gahee amma arma dhufe kanatti mootummaan buqqaatota manaa buqqee jira, kumni manaa buqqee jira, beelaan saaxilamee jira, rakkoon manaa gahee jira jechaa ture jechuudha. Ilmaan Oromoo walloo dhugamatti bakka buqqeen hin jiru magaalaa Caffaroobii akka jiru buqqee kamiseetiin buqqeen malee magaalaan Caffaroobii akka jiru buqqee jira, Jaarraan akka jiru buqqee jira, Marmaa Shaashoon akka jiru buqqee jira. Haxaayyi akka jirutti gadhiisee buqqee jira. Lafa kana guutuu sanbatee keessa uummanni buqqee akka jirutti baadiyyee yaa'ee jira. Uummata kana hanga gadi bahee beelaa jiruu fi beelaa saaxilame kana miidiyaan tokko gabbaasee hin dubbanne. Wanni ilmaan Oromoo walloo hin haasamu mootummaa biratti mamnuu'a ta'e jechuudha. Ilmaan Oromoo biratti garuu dirqiidha ta'e ni dubbata. Maaliif saba isaa waan ta'eef. Diinni waan kanarraa dubbachuu hin fedhan qabu yaadas hin qabu. Garuu dhaqanii ilmaan Oromoo walloo tuqaniitiin nu lolanii jedhanii miidiyaa irratti immoo diddeebisanii itti dabalanii kan hirmaatan ta'a jechuudha. Gaafa rakkatan ilmaan Oromoo walloo waammachaatii gaafa ilmaan Oromoo walloo rakkate dhiitaatii hin taatu dubbiin akkasiiti. Amma dhaamsa waliigalaa nuti hoo kana jalaa akkamitti bahuu qabna isa jedhu ilmaan Oromoo wallootiif kan hin dhaammadhu Oromiyaa guutuufillee dargaggeessa guutuuf kan hin dhaamsa dhaamu. Ilmaan Tigraay irraa fakkeenya fudhatuudha qabna. Ilmaan Oromoo walloo ijaanis agarree jirra waan godhu jiranis ilmaan Tigraay argaa jirra daa'ima xixiqqatuun lola waraana mootummaan abdatee itti bobbaa jiruun lolaa jira jechuudha. Kanaaf gaa wanni amma dhaamsa xumuraa dhaammachuu barbaadu ilmaan Oromoo walloo halkanii guyyaa qabsoo itti cimannee qabsoofnee yoo diina karaa hundaan goomoo nutti karaa nutti cufe kana falmannee ofirraa mulqine nuti boruus gabrummaa jala galla malee wanni nuuf furmaata ta'u hin jiru jechuudha. TPLF kaleessa bara 30 bira bushe kunis yookiin 27 bushe kunis asuma jira nuuf furmaata takka hin finne jechuudha. Diina nu gadiin diina nu waliin diina nu asiin diina jechuudha. Haakima gaarii fi yookiin hospitaala gaarii fi mana barumsaa gaarii wanni nuuf furmaata ta'e hin jiru biyyattii keessatti beekamaadha. Amma ilmaan namaa yeroo ammaa kana keessatti kaan qaamni citee kaan bakka meeqaan ciccitee madaahee madoo meeqa rasaasa dhahee kan madafiin guddaan kun dhahee kan xayyaaraan dhahee madaahee jiru haakima bakka itti deemuu qabu karaa itti deemuu qabu bakka itti deemuu qabu qoricha gaarii bakka bitatu qabu akkasumatti namni akka dur zamana durii yeroo hospitaal hin jire namni dhadhaa sa'aa fuudhee huccuu wajjin gubee gubataa jiruun sanitti gubataa jira. Kan cabe immoo gobeessa hidhee akka sa'aatti gobeessaan maree hidhee jiraachisaa jira jechuudha. Kana hunda irraa bahuudhaaf ammoo ilmaan Oromoo walloo yoo qabsoottan qabsootti baatu nagaatti bilisummaa baatu. Ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuu warri jirtan dargaggeessi irree baattee mana hin taa'in. Kan qabeenya qabdu qabeenya kee qabattee mana hin taa'in. Hidhadhuu hidhachiisii waboo cinaa hiriirii. Dargaggeessi lafaa ka'u malee lafti hin bareeddu. Dargaggeessi waan ofii kiyya jeetti abbaa ta'u malee biyyi hin bareeddu. Saanii gorbaaf jalaa hin qabne hiyyoome abbaanii jetti manguddoon Oromoo. Yoo dargaggeessaa kan Oromoo caalu hin jiru. Yoo gabrummaadhaa kan Oromoo gadi gabroome hin jiru.
yoo baay'inaa kan Oromoo olii gahu hin jiru. Yoo wal dhabinsaa kan Oromoo caalus hin jiru wal dhabuudhaan. Wal dhabuun keenya waliin gallu waan ta'eef ammuma kanaa qabsoo kun mana bubbule malee waraanni bakka hundaa hidhatuu qaba. Hawaasni bakka hundaa meeshaa gahaa qabaatuu qaba. Diina ofirraa cabsuudhaaf lafaa ka'uudha qaba. Akkuma TPLF kaleessa manguddummaan itti ergame tuffii Oromoodhaa qabuu fi sodaa TPLF qabu agarsiisa jechuudha bulchaan biyyattii. Manguddummaan TPLF itti ergame Oromootti hin ergamne. Tuffiin Oromoon qabaatamuuf Oromoo qabaatamuuf waan Oromoon of ijaaree hidhannoo qabaatee wal hin ta'iniif. Oromoon tokko garaaf deemaa, tokko karaa deemaa, tokko qabsoof deemaa, tokko wahuu qabu kanumaan deemaa, tokko diina jala galee immoo diinaaf ergamaa. Kana hunda taanee facaanee kana hunda walitti qabnee miliyoona 65 lakkaawwannaa jechuudha. Oromoon takkuma sila takkasuun ishee haqarratti falmataa jirtu. Gaafa jalmarroon hin galu je'ees arraffamaa ture Oromoon ni beektani. Gaafa baatiriin itti ibsamee itti ibsaa qabsoo teenya tanatti bilisoomne irratti ibsaa janiis arraffamaa ture Oromoon. Gaafa bilisoomne janii warri jaagurran qabne harka tumee faranjillee gowwoomsee faranjillee noobeelii fudhatus arraffamaa ture Oromoon. Har'aas as deebinee immoo gaafa qabsoon finiintee bilisummaan dhiyaattee Oromoon gama biraatiin inni kun gabrummaa jala hidhatti dhumee kaan uguramee eessaan isaa kan jiraanna jalda'uutti ibsaa amma bakka jiru asiin hin beekamne rakkoo kanaan kun jirutti kaan ammoo diina jala galee kaan callisee afaan qabatee tanaan isaan jiru adabatee eega gaafa Jawaar hidhameeti warri hiriirra bahulleen achumaan dhabama tahee Oromoo adda facaayee taa'uu uduun taane waan isa barbaachisu Oromoon fakkeenya fudhatuu qaba. Iji Oromootis arguu qabdi, gurri Oromootis dhagahuudha qaba. Inni duraanuu dhagahee hojiitti jira. Warra hin dhagahini hin baana. Warri iji isaadhaa ejettee hin laalle ejettee dhugaa nagarree fi warra gurri isaa ejettee dhugaa hin dhageenyetu jira. Warra gaafa Oromoon gurbaa kanaaf harka dha'uu jalqabdu namtichi kun nuuf hin ta'u. Jara kana jala deemaa lakkisaa jennaan siyaasaa fi hin beektu ati dhaabbadhu namaa jechaa turan san. Gurbaan gaafnaa ilma baagadaati wayiif deema tura gaafa jansan Oromoon lakki kanaafi miti wanti dhodhossaan taatu ifa ifatti itti himne diina keenya ati diina kan darbisii dhiifnee yoo bulte malee ati diina keenya akkatti beekii buli yoo hin jenneen lafti tun teenya lafa teenyarraa ka'itii lafa kan keetirra jiraadhu kun keenya yoo hin jenneen diinni si jalaa nafu. Kan maaliif deemu lubbu maalii kennan kan maaliif deemu misaa deemu eenyuu kennaniif hin dhiisuu jammusaa misaa sammuru malee. Isatti ganni beeka inni muruu hin beekne maalti beeka washiituu. Kanaafuu fayyaa ta'aa jiraadha. Bultiin gaarii haa ta'u, oolmanyi gaarii haa ta'u jenna. Ilmaan Oromoodhaa qabsootti cimuu qaba. Ilmaan Oromoo walloo rakkoo irra deemaa jiru kana qilleessa irratti bahee buqqaatota manaa wanni jedhame hin jiru. Lolli torban irra deeme kun nama hamma du'eef hammaaf hin beeknu. Jinaazaan keenya lafaa ka'ee reefki keenya yookiin lafaa ka'ee hamma waalameef hamma dhiise hin beeknu. Waan fuula duraa dhufaa jiru hin beeknu. Diinni kaleessaa as deebi'ee ganda nutti ta'e kunis boru diinan tun ta'u yookiin ammoo waliin taaneetu biyyattii bulchuus hin beeknu. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa tokko ta'ee lafaa ka'ee namni taa'ee lafa qofforuu dun taane taa'ee diina qofforuu qaba ofirraa of duratti. Kun dhaamsa kiyya. Namtichi afaan namaatiin bofa harka qabuun nama dhibuu sanis yoo ta'e ni mala haasanyi kiyya garuu dhaamsaan dabarfachuu jira ta'ullee anis ilma Oromoo tokko dhaamsa dirqama Oromoo laallatu tokko dabarfachuun dirqama dargaggeessi Oromoodhaan lafaa ka'uu qaba. Dargaggeessi Oromoo of qabaatuu qaba, of ijaaruu qaba. Abbaan of tahu malee nama biraa nama siin ta'u. Ati nama taatu malee nama siin kabaju. Kana waan ta'es akka kabajamnuuf hanga gammachuu ayyaana kam jedhe taankii fi madfiin hanga harka Oromoon galinitti nageenyi Oromiyaadhaa hin jirtu jeessa yaaddadha. Hayyuun bakka rafee nama karaa deemu dhagaha. Duumessa keessaan aduu arga, rooba keessaan aduu arga. Fayyaa ta'aa jiraadha. Bultii gaarii jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.